gaaffii si gaafadha. Mucayyoon gadda si bira dhuftee maal keedha? Maal kiyyatti fakkaatti? Obboleettii moo intala keetaan waan isaa sirriitti wannoon taane diitteeli abbumarraa nuyi dhagaa jedheen. Wallahi mbeko inni kun obboleettii jedha inni kun intala beela jedha inni kun intala isaati jedha namu homatti fakkaate yaade. Ani immoo kan namanne waan si dhibu. Gaafan akka carraa asiluma argee asiluman gaafadha jedheen. Maaltu amanuu dhog? Jechuun waan miidiyaa ilaa waan afaan abbaarraa hin dhageenye waan namni natti mun dhaga'u. Eshi. Kanaafan si gaafadha abbaan dhimmaa siidha waan ta'eef akka obbolummaatti immoo waan ati jettee na fudhadhaani intala keetii immoo obboleettii keetii. Biiftuu ati akkamiin ilaalta? Intala keeti. Kunoo ka doktorri amanati maaltu amanuu dhog? Tarii sirraa dhageessee ta'a. Kaan amma sirraa dhageenya sidii waan miidiyaa kana ani nama nu beeke waan abbaarraa ta'e malee. Isii gaafatta ka? Amma toos atillee as jirta. Nama biraa gaafatu irra hidheen si gaafadhee bara. Ati namni kun hundi amanee wanni kophatti ati shakkitee amanuu diddee fi umrii kiyya xiqqaadha moo anatu dhachuu hin dandeenye moo maali? Maaltu si shakkite uummata kan hunda keessa kophatti? Dhachuu hin dandeessi jechuuf kun seenaan qixxeen dhiiraa si bira jirti. Mucayyoon kun immoo reefuula kana dheengadda gaafa simattu warri kaan obboleetti jedha warri kaan intalaa jedhani. Anoo maal jedhe? Waan ati jetteen dhageenye dhugaa dubbiidhaaf kanaaf amma face to face waan si argeefani adduma baastuuf si gaafadhe yoo obboleettii kee taates yoo mucaa kee taates dhumni isaa gammachuudhuma siif gammanna maashaallah jechuurraan kanaaf waan jennu garuu mucaa kiyya hangafa. Waaw shakkeen ture beektaa baay'uma si fakkaata. Achi abbaa soddaatiin akka kabaji. Rabbi siif haa guddisu amma amma booda lalaali dubbiinis ijjannaanis dhaabbiinis teessoonis akka qabdi beeki kana booda soddaatti dhufa. Soddaa soddaa dhufa. Soddaan baay'atee bar guyyaa sanirraa koo hundumatu poosta tokko. Dhugaa baay'ee namatti tola baga rabbi kanaanis si gahee ammallee umurii kee dheeressu siif immoo haa guddisu. Ijahamtu rasi fakabu. Soddaan natti baay'ate amma. In baay'atu maal wadaraa rabbiin baasii miidiyaatti. Kamitti gurguree kamiin dhiisame hundinuu jaartii kee jedhaa poostata daa'ima. Ta'ee bakka hundaa fuudhee shamarran kana dhalchuu namni hundi natti soddoomuu barbaada baay'isee. Lakki bakka hundaa fuutee dhalchoo osoo hin ta'in kan nuti jiran kun iyyuu si ga'anii isaan nuti kunuu qaaliidha beeki. Laala yoo xiqqaate shamarran sagal biraa dhalchuu qaba dhugaa. Maal daldala gaggeessuudhaaf moo kuisemti soddaa gaarii? Daldala gaggeessuu osoo hin ta'in kaayyoon kiyya silaa jaartii 11 fuudhuuf umriin na deeme dulloome shamara 11 dhalchee amma 2 qabaa sagal itti dabalee 11 kutaa Oromiyaa 11 akka soddaa kiyya ta'e. Yaada gaariidha garuu egaa torbaa walitti aare. Amantaan agafurii moo agameeqaati biiftu kan eeyyamu? Afurii maaree afuriin sun yoo lama dhalte 8 ta'a haati seenaa takka yoo irra eebite 9 11 ta'a lama hin jirti kun. Qabeenya biyaanti yoo lama dhalte jechuudha. Qabeenya ijoollee kan ittiin guddistu jiraareen jedhe. Warra kenna barri warri biyyaa ilmoo rabbi guddisaa jedhaniituma waggaan dhalchanii maa shimallis abdiisa tuyyuu uummanni rafee mulu jenne ifate. Inni duri ka amma jireenyi qaala'ee miti barra inni lafa amma dur baadiyyaatti yeroo jireenyi gaarii. Qophoo fi bane rabbi itti yaada boole ani dhalchuu qofa bakka kana booda. Hin dandeessa.
Dandeessa. Yookiin shamarran waa qabdu irraa dhalchata akka biiftuu sana fa'aarra guddoorra. Biiftuu irraa Kanuma isaanii guddisuu danda'a. fuula irraa lama biiftuu irraa lama haadha faaxa irraa lama jaha. Meeqaan naaf? Lama si'a. Yaa Rabbi asxeeti. Sadii si'a. Akka dhiiletti dabal. Sadi maalidhe? Warra amma jiranii lama saddeeti 11 lamiti kaayyoon kee. Doktor biiftuu irraa lama hodhalche haadha faaxa irraa lama hodhalche kuula irraa lama hodhalche meeqa jahami? Keerin saddeetimi? Seenan sagalimi? Saddeetuma ta'anii sadii siyafa sadan sanammoo gad. Haati seenaa tokko itti dabalta. Sagal ta'a. Sagal. Lama siyafa jechuudha. Lamaan saneen irraa ajare. Kaayyoon kee Oromiyaalee kutaalee Oromiyaa 11 sanirraan turre akkamitti immoo nama iddoo tokkorraa mula. Kaayyoon kee Oromiyaa kutaalee 11 Oromiyaarraa tokko fudhachuudha ture kaayyoon kee garuu amma garuu lama deebisaa jirtaa bara gandumatti deebistee naannessitee galchite. No. Kaayyoon kiyya bakka fedhe faranji irraa iyyuu haa dhalu Oromoo irraa iyyuu haa dhalu kaayyoon kiyya ganda hundatti soddaa ta'uudha. Akkas siyaa gargaaru rabbi. Yaani ijoollee shamaraa 11 argatee kutaa tokko keetuu barbaada jechuudha. Eessayyuu argatu inni. Oromoon si guddisa jawaadhu. Rabbi naa guddisa. Rabbi gaditti immoo uummatuma keessa si guddisa. Ilmoo rabbi guddisa. Namni guddisa. Gaariidha jabaadha. Waan hundaafuu siif gammanneerra haga kana dhossitee mucaa guddistee. Keeriyaan kun osoo manuun argin guddattee haga nageessemi osoo mucaa qabaadhee kam asliin du'a malee dhiisuu daamattiisan. Hin qabdumaa? Osoo amma hin guddatuufi daa'imaami mucattiin gana waggaa 16. Hin guddatuufi. Hamdi takko pilinti godha warri mana asii jirtan nuun fira ta'aa. Subscribe godha. Asili. YouTubein koo kuma 100 ga'uudhaa fi nama kuma 8 qofa tape. Aishi. Subscribe godhaaf jedhee itti mi. Ishee haftatte. Guys, tap godha. Itti guddisi faamilii. Warra achi jirtan hundi YouTube koo subscribe godhaa. Har'ammoo tibba kana ajandaa cimaa tureef immoo deebii bareedaa finnee dhufneerra. Galgala kana nu daawwadhaa. Aishi. Viidiyoon poosti godhe immoo sheer koppi linkii godhaan cinaa dhaabbadhaa. Isin jaalanna nu galtooma. Dhagayan nama meeqa tafe? Nama meeqa tafee qo'a amma dabaluu danda'a. Baay'isa faamilii. Achirraa fidanii asirratti ajandaa godhatanii. Tap godha. Faamilii. Bal godhu wayii boonii koo giiftii qoodee isi maaloo adda adda seenee odda. Faamilii. Habiibti. Sadiin baay'isaan sadiin kan inni baay'isu. Booniin intervii taate viidiyoon isaanii kaadhaa ishee tana isaa. Sammaa ilaalcha. Gana wallahi confidence waa bismillah በጣም ይጃለዳ ዱጋ ባይ ይጃለዳ ኤሎ ፍሺ ባሽ በሬዱ ኮንፊደንስ ይቀብድ ያከም ነመት ወልድ ዱጋ ሜክ ኮፕሊንክ ጎዳ ጋይስ ማል እንደንዳም ጋፍ ኢንጋፈታ ሴ ወኒ ቀባችሁ መራ Family kakak godami. Sanu mau enggak fatta. Sitti musanu. Garu itti yaadi waan kana. Tokkicha baastan deebisuu hin dandeessu garuu maltii taasista. Waan maltii si dalagsiisu.
Sittani ma booda ma live irra jira. Sittani ma. Tole. Oh, okay. Nagatai. Alma kidera. Lumi, we thank you. Moni. Banani was. Ashi baka ega di moji harka qabate keessa naasofna ishii lubbu waan hunda. Tole. Atosh. Na barreesse ishee. Qallaali si barreessaa? Tole. Dhugaa waan barreessuuf hin qabaa qoy. Dubbii jabdu jira dhiisi. Dubbii bareedduu arraba irraa qaba ishii. Tole. Sittin himaa. Tole bakka Isheen sabadhu nama biroo faana wanni attention koo gara na deebisee waa antini godha sisirreessa. Viidicha fe'u. Tab godhame. Wayini raayib naa gootanii banee as jala isinii kaa'a baa'u kiyya jalaa. Seentanii takka gootanii. Kasilkii jala as taa'e jechuutti akkasitti hin godhu. Wayini gudi. Wallahi gudi maabar. Gonnaa. Galatoomii artiist guyyee. Dhugaa rabbii yuutuubii kiyyaa jechuudha. Qoymi. Boruyyuun banaa bakka boru banee waan hundaa maateriyaali isaa hunda wajjin as jala isinii kaa'a. Yeroo meeqa keessatti akka sabiskiraayib akkaataa itti naa guddistanii sinan laala. Baay'ee ani yuutuubii bannaan hojii babbareeda isiniif fidan dhufa. Achirra dheeyxanii biiftuu ittanii ilaaltanii sabiskiraayib gootanii dhuftanii asitti poosatan. Okay. Warri jaarsa kiyya arguuf waggaa dheeraa na gaafachaa